Muktaar guddaa galatoon kunumtuu kama biraan kee ta'ee deebi'ee ammas uummata kana burjaajeessitee silaa hanganatti ani mootuyyuu gama tokko akkasi deeggaraa jiru durumallee isin arrabsinillee koomantii bareeda si barreessee ture garuumoo dubbii kana waan ajaa'ibaa hojjette wanni ajaa'ibaa hojjetuun kun dhugaa rabbitti ani durumallee shakkeen jira kan jedhu achi keessatti akkuma jaarsonni osoo ta'uu dargaggoota qofatu jira jechuudha. Tokko kana dhibee dubbiin kaafiyaan hojii akkasii hojjechuullee dansaadha. Garuu fakkeessuun yaani hojiidha jechuudha. Wanni hundi hojiidha. Muktaar waan kana hojjechuu irratti immoo hedduu takkeetti gamade. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii. Warroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa isin jechuu jaaladha. Kanaaf hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dhugaa Muktaar namoota burjaajesse addunyaa hunda hordofee hatta haadha manaa isallee dhuguma waan addaa ani garuu bakka hin jiraamte akkanumatti waan addaa hojjete garuu odoo dhaabuu baatee akkasumatti kaafiyaan immoo isheen illee fakkeessitee akka nama dhageenye akka nama quba hin qabne namoonni hammam isii jaalatan hammam isii jibban namni tokko gaafa si jaallatu gaafa si jibbutti addaan baafatte. Muktaar amma namoonni hedduun harka irra dhibba keessa 90 way yookiin 80 way Muktaar arrabsan. Miidhaa guddaa irraan gaanii oolanii ila hanga caalootti fufan jechuudha. Kaafiyalleen akkasuma hedduu du'aa argattee jirti. Garuu yaani fakkeessuun isii suni beeyti waan kana jechuudha. Akka keessa jiru garuu hojjetiin beeku isiin beeyti. Aslaan obboleen kiyya akkuma inni jedhetti dubbisan keessa namni nuti fakkeenyaaf waan tokko hubannu Oromoo waan tokko hubattu yaani jarjaruu san jarjaruu namni keenya kun jarjara odootti yaadni itti jarjara ijoolleen kun namoota gurguddoo yuutubaroota gurguddaa namoota beekamtii guddaa qaban as keessatti waan kana hojjechuun otoo nama gammachiisu xiqqoo qeer kan nama goosisu jedhi dafee heeyyamamaa ta'uu isaa yani heeyyamamaa ta'uu isaa heeyyamamaa maaliif silaa heeyyamamaa ta'uu baatee baay'ee bareeda ture garuu heeyyamamee jira jechuudha. Dhiirri yani wanna tokko dirqiin namni godhamu hin jiru caaltuleen piraankii taate waan ajaa'ibaati dhugumatti waan ajaa'ibaati kaafiyallee waan addaa hojjettee jediidis immoo waan addaa hojjete jechuudha. Yani jediidis dhiifama. Muktaar waan addaa hojjete jechuudha. Wantoota akkana kana namarratti hojjetu nama fakkeenya faranjiin kana caalu hojjette jechuudha. Kana caalu kun salphaadha iyyuu. Piraankii yoo ta'e wantoota akkana hojjechuun bakka uummanni otoo dafee gara tokkotti fudhatu baate ijoolleen heddummaa hojii keessatti irratti hojiin keessan akkana jechuu irratti iddumatti dubbatan. Maaliif yaani namoonni galeef jira namoonni afaan isaatiin namoonni yaada isaatirra faham jira jechuudha. Garuu caaltuleen baay'ee galtee anallee irratti fuudhuu hedaa maal jettee dubbatti jetti baay'ee namatti tola garuu yaani akka ilaalutti erga piraankii ta'e immoo kun odoo itti fufamee jiraate odoo sargiin hamma godhamuu itti eegale erga waan kana kaafiyaan goote Muktaar maaliif itti fufuu diddeedha xiqqoo isii kanatti maaliif kaafiyaan hin beekti erga ta'e dubbii kana erga hin beekti ta'e maaliif itti fufsiisuu diddee maaliif hamma sargiin godhamuu yaani yaadota akkasii otoo wantoota akkasii hojjetame bareeda ture. Ammallee jabaadhu piraankiin kee akkasumatti itti nu hafuu jenna maaliif hojiidha wanti hojii san namni hojjete yaani injiraamti akkanumatti jechuudha. Kana fakkaata. Asirratti maal isinitti jechuu barbaada waa'ee dirqee jechuu amma jedduu kanatti nama tokko amma yeroo ammaa kanatti dirqeen hin jirtu yeroo ammaa kana keessa yeroo ammaa kanatti dur yoo taate malee yeroo ammaa kanatti kafeeti fuutaa kafeeti deefta maaliif maatiin illee immoo erga gurbaan kalatan gurmucaatiin irra miidhagaa jedhee yaada sababnis akka ilmoo isaaniitirra miidhaan hin keenyeef hin kennan wanti kun durumaayyuu ummata miskiina ummata mana isaanii ummata waa'ee miidiyaa quba hin qabne namoonni hedduun sababa kana arrabsaman jechuudha. Dhugaa baay'imatti tokko namatti ulfaata maaliif namoota san arrabsuun wallaahi baay'ee ulfaata.
sababni illee jiraa miti akkanumatti uummata miskiinaa jechuun yaani arsii akkanaa maakkas gootanii muktaara akkas ta'ee jinni waayittu jirtan jechuudha. Uummanni mee as deebinee olaalle warroota koomantii kana olaallamu ni ulfaata. Wallaahi ni ulfaata. Jechi isaan siin jedhan dugugguruutu iddaa siquta. Jechi namni namaan jedhu dugugguruu nama godaa dhugaa akkasii rabbaan hundaa laaffisu. Hundattuu baga gammaddanii uummanni koomantii baga gammaddan hedduu kan nama gammachiisu sababa maaliif yaani bakka waan kun piraankii ta'utti baay'ee nama gammachiisa. Namoonni hedduu wantoonni barumsaanii ta'aa fi ammas ilaalaasitti injiraa miti akkanumatti namoonni tokko iddoo haadha manaa isaati irratti akka fuudhuuf deemanii doolmaan qabanii maaliif iddoo ilmaan isiin qabdu fuudhuuf kan deeman namoonni tokko injira hundas ta'uu baata amma meeqa kamtu jira dubartii 2-3 fuudhuuf kataa'u jechuudha. Yaani injira akkanumatti fuudhee kagatee deemuu ilmaan wajjin meeqa kamtu jira jechuudha. Kanaaf obbolee kiyya viidiyoon kennarraa jechuudha. Kana fakkaata. Waan hojjennu hundumarrattuu waan goonu hundumarrattuu laallanne dubbanne hundumarrattuu laallee obsaan jechuudha. Obsaa waan hundumaayyuu gaafa obsinee eegganne waan hunduu obsa barbaachisa. Obsuuf keessa qabaachuu barbaachisa. Yeroo obsa qabaate injiraa miti akkanumatti bakka ni milkooftaa. Yaani daddaftee waan jettuu daddaftee nama abaartuu daddaftee zambii fudhattu. Kanaaf gaafa immoo jarjartee ittiin nama arrabsuuf arraba keetiif yaani waan tokko gochuuf immoo obsa keessatti eeggachuun dirqama kenna. Yoo obsite mootu yookaan kalaas yaani obsi kee wayirraan si ga'aa. Isin jechuu barbaada een dura jarjara kan jedhu mootu nuti ijoollee shamarraniitu dura jarjara malee dhiirri nu dura hin jarjaru. Dhiirri dafee waa balleessuun fiigu, dhiirri dafee jaamsuun fiigu, dhiirri dafee waa hunda keessatti obsa qabu shidduutu jira dhiironni. Kan dafee jecha badaa yeroo viidiyoon tokko gadhiifamu iddoo viidiyoo isa waa'ee isaan hubatiin kan dafee jecha badaa siin jedhu eenyunni dubartoota ijoollee shamarranii bakka kamittuu tiktookii ta'ee yuutuubii ta'ee feesbuukii ta'ee bakka kamittuuyyuu daftee waa siin jetti. Daftee si arrabsiti. Daftee koomantii badaa si barreessiti. Kanaaf nuti waan akkasii sanarraa oduu dafnee oduu bilisa ta'an dhibbumaa dubbatti. Maaliif meewwammaa fakkeenyaaf ati yoo daftee ani kaa'oo waan gadhiise bakka daftanii viidiyoo sana oduu laaluun ta'initti arraba san daddaftanii hanga afaanitti bahu hanga harka keetti afaan argiteen arrabsituu miti namni san qaaman yookiin immoo karaa adda addaa qabaatee on arrabsee nama san daddaftee koomantiin arrabsite. Kun maali obsa dhabuudha. Obsi yoon qabaatin immoo daftee nama waajjita. Harka kee sun harka barreessituun suni waan kilma afaanitti kee dhufe. Harki keellee maasiyaa qaba. Kilmaan ati keetillee maasiyaa qaba. Ufumaa deemteen zambii kee waraabbatta. Sababni isallee hubannoo kenna dhabu. Waa eeggatu dhabu. Obsuu dhabu yookiin xiqqoo isii waan kana laalee addaan baafadhu. Viidiyoon kun maal jedhaa? Haa hubadhu jedhe. Addaan baafatta. Gaafa hin hubanne immoo bakka akkasumatti jechuudha. Kanatti aansuudhaan immoo kaafiyaan immoo viidiyoo irra gadhiifte irratti wallaahi ani hin beeku. Kaafiyaan jechuudha. Akka nama miira badaa keessa jirtu akka nama jatiitti fuudhee of biraa qabuutti isii ka qorri isii xooleessee yookiin injiraa miti amma yeroo ammaa kana yaani qufaan garaagaraa injiraa miti isii ka kun isii qabe jedhee fuudheetti fakkeessite jabduudha wataa hojii jabaadha. Maaliif fakkeessite hojjechuun keeddan baay'inatti gammada. Maaliif bor kana caalaa diraamaa kana caalaa hojjechuu dandeettaa? Fiilmii kana caalaa hojjechuu dandeettaa? Maaliif yaani siif barumsa guddaa ta'a. Garuu akkamitti hojjettee har'aa kanallee immoo dhugumatti Allah. Hundaafuu kaafiyaan bakka gammaddee waan akkasiisan jaddiit amma takkitti biyyaa achumaatti fuuta ergeessu. Akkasiiti
kanaaf maal isiniin jechuu barbaada waan isiniin jechuu barbaadu waan jiranii asuma viidiyootii illee jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Iddoo kana immoo akka daawwattanii iddoo bareedaa baay'ee namatti toludha. Dhugaa bakka kana bakka seena qabeessadha, bakka baay'ee bareedudha. Namoonni viidiyoo kana eessa kam biyya kam akka ta'e beektan koomantii na barreessaa. Iddoon viidiyoo kana biyyi kun eessa Ameerikaa moo Awustiraaliyaa moo Ingiliiz moo akkasuma eessa garuu biyyoota kam keessatti viidiyoon kun argama. Yoo viidiyoo kana beektan na barreessaa isiniin jechuu barbaada. Koomantii jalatti na barreessaa. Namni iddoon bakki kun bakki viidiyoon waraabe kun eessa akka ta'e. Tarii yookiin Dooha jechuu edda. Ani Doohaan jiru ani qaata Ameerikaa jira. Ameerikaa seenee jira. Yookiin Turkiyaa jechuu dandeettanii yookiin eessaa biyyi tokko yoo gurguddatti eessa. Baqa biyyootuma ta'e keessai namoonni beektan iddoon viidiyoo kana ani waraabe kana eessa akka ta'e bicha naaf hima. Yoo beektan yoo hin beekin immoo yoo beektan badhaasa qabdu. Yoo hin beekin ani waan isin godhuun qabu. Bakki kun garuu bakka seenaa qabeessa bakka baay'ee bareedu baay'ee namatti tolu jechuudha. Dhugaa nama jedha dhugaa viidicha ajaa'ibatti. Kuni samaawii argitanii kun akkatti samaawii yaani bakka baay'ee bareedadha. Dhugaa rabbi akka bashannantan akka daawwattan isiniin jedha. Bakka kana immoo inshaallah deebi'ee dhaquuf jira jedhee yaada. Yoo rabbi jedhe inshaallah bismillah. Yani waan tokko irratti waan bakka tokko biyya tokko yookiin yoo deema jette hawwii yoo qabaate ni geessa jechuudha. Ni turte malee ni geessa. Fakkeenyaaf Ameerikaa deema jettee yoo durarraa rabbiin si katabe dhiifama. Yoo fakkeenyaaf Ameerikaa deema, Awustiraaliyaa deema, UK deema, maal deema jette ati laan rabbiin ganam si katabe taanaan waan hunda keessatti abdii kutachuu dhabde taanaan bakka kamuu ni geessa. Bakka kamuu ni geessa wallaahi billaahi. Hin kutatiin abdii waan gootu irratti waan hojjetu irratti hin kutatiin yaan hin dhaqa hin godha jettan of biraan dhabe. Isiniin galee kanaaf waan hunduma keessattuu abdiin kutatiin obsa qabaadha isiniin jechuu barbaada. Dachiin bareedduun tun immoo dachii baay'ee bareedduudha. Iddoo isinitti himu isiniin jechuu barbaade yoo beektan beektanii yoo hin beekin immoo waan godhuun qabu. Daawwadhama. Anaaf garuu bakka addaati. Dhugumatti hin jaalladha. Bakka kana sirriitti jaalladha. Ittuma takka dhugaa rabbii dubbachuuf. Akkas isiniin jedha. Namoonni biyyoota biraa yaadanillee rabbiin isin haa dhaabu fayyaa isin haa kennu. Fayyaa teessan guutuu isin haa kennu. Inni guddaan ijoollee musliimataa ta'an rabbiin hajjii umraa isin haa dhaabu makkatil mukarramaa. Namoonni ani amma biyyoon ani hawwii keessa kan qabu Turkiyaa. Amma namni bakka tokko Ameerikaa deemna jedhaa. Maxxanni biyyoo jedhaa, jinnii jedhaa, jaankaa jedhaa miti. Ani immoo biyyoota hunda keessa lafa dachee kanarra tokkoffaa makkatil mukarramaa jaaladha. Makkaan ni jaaladha. Lammaffaa isa jaaladha Turkiyaa. Oromiyaa yaani Oromiyaan tokkoffaa otoo taatu yaani ani garuu keessa jiru Turkiyaa. Ni dhaqa inshaallah yoo jiraadhe lubbuu. Biyyoota kan biyya san baay'ee jaaladha garuu akkanumatti waan isin beeku. Kanaaf baay'ee isiniin jedhe assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota maatii chaanaalii hojii kan taatanii isin jaaladha.